مالس قافلو بونجرو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم معلومة أنا قافت ربي مالس قافة جيرو شيطان قرب بلدي بوتره أركساني بريدو مالي سامبود هي كان هايو خاصة هاتوم مادا هايل سلاسي دافي مليلك أين يورا بريدا مليلك معلم لم ينم بريد نفو بريد لا تشوفه كتور harka foonii daawwattoota keenya akkam jirtan iddoolee garagaraa teessanii warra sagantaa keenya daawwatu jirtan galatooma isiniin jechaadha har'aafi sagantaa itti bashannantan qopheessinee jirra hanga dhuma sagantaa keenyatti nu faana tura. Tole meetan qaraa keenya gaafii sadii si gaafanna jajjabdu jechuudha mallas gaafa lubbuun jiru hattummaan dalagaadhaa yoo qabamtu wanjalaa jee waan kana akkamiin ilaaltaati. مالس قافة جيرو شيطان قرب بلدي بوتره شيطان ورا لفي قبري تنديم لما نم لزر لاغر من ما نمجي قرب بلدي بجرا سنما بقبري باسيت ديمون جرا اي سجى يسوديم هاتم ما قافة سندلقة ترت هاتم ما ماتنا مالي هاتورا ولي يوجرا دابدو هاتون غافة زي بفهمتي أما بلير كاغبدي خورنشير كاغبدي خورچار كاغبدي کوچولار كاغبدي مسجد ازين سگدته ول سنته گوبدي مسجد ازي گومنا بيتگير متسكان نيس خينيا مسجد نيس خينيا إسانو ما تو إسان كبن إن نيجلا ترون غافة سيزان دوغاد دلغاد مالف يون قبمنه akka dalagaa laalte yoo qabamte gin hattummaadhaa jee jiraame dhugaasa Magaalatu hattummaan dalagaa Tole mee maftuu muummichi ministeeraa Mallas Zeenaawiin gaafa lubbuun jiru hattummaan dalagaadhaa yoo qabamte garuu wanjalaa jee waan kana akkamiin ilaaltaati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم معلومة أنا قافت ربي أباتي نمالو بوجر نقافة شو دفتر نمادو كريكري نقول تارب جتة سادي سيدي سكنتا ساتين بولا جاني تو مني ندرة جراني تي نمادو ين سكنتا ساتين جراچو أتوان أكنا نمادو يتلا كاوي نمني سكنتا ساتين نيجرات دجي يادو أكنا نمادو يتيف هايادو سنيفو هني دلقا ديو كاو مي وانجل يچون سازن سانيسا هاتو توري إسحاقو هاتو توري تنافي دلقا سانا ما وندي بيسو بربادا غروان أمانتي تياس هنا يامتو وننما هاتو داف هيا نقبنو أزدي بيتي أمانتي كريستيانا خيستيس وهاتا وننما ونجا أما هنجرو أمانتي لما خيستو نجرو أمانتو ما الدنيا رتو نجرو إساتو أكمل جودته تنافي أكسين نما جودسو بربادا دي جولين رابل ليس أتمنى أتمان دلقامتي فلينال بريسان برهاتو وانت يشاف هاتو خراب اللي سودا هاتو خراب اللي سأبافته فاللي سجرا قاسم بري هاتو ما سندبري جرا أما بودا هاتو مانجرتو نما خيني نما سامونجرو نمي خيني چنا دا بتاي نمو هونتينو غاچنا تيفي غادودو تيفي ادورا ايجي گگيشو قوا خلمدا خني امس لمدا خني دبرشو فدو مالس درانو انا كان دغيت كما مقصدي مالس خيسا انترتا غافتني مالس خيسا مال جالته گيجي جانين حركه جتي حركساني بريدو مالي سامبود هي كان هايو خاصة هاتوم مادا هاتوم ما خبر لسه سبكة خارا خنيفي gama meetiki takka seenamu gargaare kan hattummaan nama nakun gaarimti hanga dandeetti mootii muummicha ministeeraa waan ta'eef hattummaarraa nama dhorkuu qaba malee hattummaan dalagaadhaa jiruun qabu dalagatanii hojjechuudha. Inni yeroo isaasan keessatti mootummaadha sirriidhaan jira. Hattummaan dalagaadhaadha. Sirriidhaan jira yeroo san Hattummaan dalagaadheetti amantaa. ani itti namanu yeroo san keessa jechi isaa fudhatama qaba. Akka keetittiin baana amma akka isaatti osoo hin ta'in akka keetitti yaada sana akka mil'atu. Akka keeyyatti
fakkeenyaas gaatii isin beeyta rakkoo biyya tana keessa jirtu. Hattummaa fiqaada qabdu jira akkamii teekfaa yeroo san keessatti. Biyya tana keessa fooqii guddoo kana hatamee jira. Markaba hatamee jira. Anaaf jecha amma booda lubbuun namaatis ni hatamuu jirti amma. Jechuun yoo numan qabamin malee yoo qabamte hattummaan wanjala. San beekama garuu sirratti hin qabamin. Yoo hin qabamne hattummaan dalagaa jechuudha. Dalagaadha maal gootu dubare walli biroo jiru. Hattummaa wanjalumaa hogaasanummaa. Hattummaan dalagaadha yoo qabamte wanjala jee. Hin jiru wanni akkanaa dalagaa miti hattummaa jechuun wanjala. Isa waan ta'eef jecha qaban biraa wanti daadhuun qabu. Hata jechuun malee wanni bee maaltu jira keessa? Hata. Hattuun oguu qabamte. Ni takka oguu yakka guji'a. Namni oguun nama haate yakka jee bara. Hattuun sana immoo dalagaadha jee. Akkuma nu haate akka. Akkuma nu haate hattuun dalagaadhaan sani nu haate. Isaa keessa kute. Isaa dalagaa tana keessa dabre. Saniif dalagaadha jee ummata itti dammeessaa itti kakaasaa ture hanga siin irra taa'ee nyaatee kuchiisee rabbi isaa kuchiisummaas. Nu ajajuu jechuudha. Hattummaan nama kakaasutti ilaalla malee waan biraatti miti. San jechuun wanjalaa jechuun tarma duraatu wanjalaa bichaatti ibsuu qaba malee dalagaan taatu hattummaan. Hattummaan dalagaadhaa yoo qabamte garuu wanjalaa jeeme. Inninu harka achi keessa qabaachuudha ibsanuuf nuuf. Angasi. Waan kana akkamiin ilaalta? Waan kana kaa'ee dhugaadhaati. Hattummaan dalagaadhaa. Hattummaan dalagaadhaa? Dalagaa miti. Hattummaan dalagaa miti. Hattummaan dalagaa miti. Hojjechumaa dalagaadha akka beeknutti nuti. Kanaafuu inni akkas jechuun isaa maal jechuudha? Sirriidhaa miti. Sirrii miti. Sirriidha. Hataadhaa ijoollee dargaggeessaan hojii hin qabneen hataa waan namaa zarafaa nyaadhaa jechuudha akkisan akka beeknutti nuti. Namni tokko hattummaan dalagaa ka jedhamu hin jiru. Hattummaan dalagaa jechuun hedduu natti hin bareedu. Dhugumatti wanjala. Ilmi namaa tokko deefuma isaatiin laffa'ee yoo kiisha kaayyate wanni sammii ooyitiif na fakkaatti. Ammoo ni nataa kiisha namaatiin zarafa jechuun roorroo gurguddoo na fakkaatti. Kun innummaanuu hooggansaattuuti hoogganaattuutiin jedhama waan biratti hin beeku. Maaliif seeta? Hattummaan wanjala yoo qaban hattummaan wanjala dalagaadha yoo qaban wanjala jechuun isumaa fi warri hattusanuu waliin dalagaa qaban jechuudha na fakkaata. Lama dammoo waanuma santu ture hogguu duraatis maaliif seeta gaaf duraa hattuu hogguu qabamte hattuun xaabiyaa geessisaa qarshiisanii fi wanni addeeratanii yeroo dheeraa jechuudha. Hin baatu qarshii masan xiqqoo irratti harka waa gammaashee maal jedhee yeroo hedduu fudhatan waan ta'eef jecha waanuma sanii deemaa ture. Ani jechuun hoogganaa innummaanuu hoogganaa waliin na fakkaatan namni akkas jedhan hoogganaa hattuuti na fakkaatan. Du'e gaanni silaa ni qabama. Hattuun isa nama hatuutu yebeesiraa kanaati nama godha. Saniifuu qoqoree nyaatee biyya jeeqan amma yeroo hasnaan qullaati ilmaan abbaa gadaa biyya tana tarakaban isaanii hattuun walii qabamanii biyya takka galanii jiran saahibii. Waan kana innummaanuu hanna sana jiraan jeetii jedhama. Yoo hanna san keessa harka qabaachuu baate dalagaadhaa hin jiru. Yoo harka keessa qabaachuu baate maasis ififattuudha jechuudha. Egaa sanimmaa osoo ragaan qabaannetti ati haatu yooni si arge ati hin jaamale ati haatu sin agarre bikarraa fiddee sin beeku haatu sin ijoo hin danda'u gaa maaliif sin jaa. Kanaafuu hattummaan dalagaadhaan jirtu. Hattummaa yoo qabamtee seera dhiyaata. Yoo qabamtee miti. Yoo hin qabamne hattummaa fi kana hatuu isaa maaliif beektaati? Hayi akkamitti beektee hattuu jetta hin jiru wanni akkasii. Hattumminis gaarii miti. Yaa. بقى على كل حال سري كن لكم برهات تنفقات ها لكم برهات تودا هات تودا فرام جيسو في حتى روخدا يجبر مالي مسرك سرانو مياز ونجل نو جچون سركو اندات يازو دغا ليبوس لكم بربي ايغا هات تودا لكم برهات تكون hattummaan hojjechuu jechuun mataan isaatu nama san akka hojiin hojjenne gootee gara hattummaa jiruun gaarii miti. Nam takka hoo dandeesse karaa akkaataa inni itti dalagu waan inni hattu sanirraa dhorkite wanti kun akkanaati akka seeraa amantiitti illee yoo namni hatame harkaan nama muramaa dhorkaadha hedduu. Saniifuu qabdee gargaartee yoo qabaatte itti kannitee hojjedhu jechuutu irra bareedaadha.
dalagaa miti kana hattummaadhaan dalagaadhaan jiru nama wanjala bobbaasu jechuudha. Hattummaa karaa godhu kaa. Hattummaa karaa godhuudhaaf ijee malee namni eegama sun itti gaafatama tokko namni qabu jechuun qabu hattummaa karaa godhuun qabu dhoorkuu qaba malee. Akkasittiin fudhanii kalata haadhattiin fudhadhe. Dogoggora. Hattummaan dogoggora. Waa hunda keessattuu. Silaa gaafa millasattuu dhoorkuu ture. Amma immoo hattuun namni namarraa kaa dhoorkuu namarraa dhoorkuu hin jiru. Wayii hattuu dhoorkee inni hataa yoo qabamtan garuu wanjalaa jeeba. Bari inni hataa jee biyya keessa gadhiisee mire biyyee hatamtee galte maqalatti. Amma tarraa hafte Oromoo biyya qabatee rabbiin waa bareechu. Amaara masaskaana gubbuu kanaas rabbiin irraa qabu. Wal nu haa taasisu. Guyyaa hattuun akka gaarii siyaattee ni yaadatta? Gaafaan dura dirreedhaa dhufu harifeensi xiyya naannoo si hanna janiin ergatanii waan hin boqsii turgo beella qareef jecha akkasitti nu kusuma dhechaan deem fincaansee maallaqa jedheen fadheen hattuun nan hatto'ee barana irrii baaqeetiin taa'u jiranii dura gun biyya seenu malee barana taboon. Maaliin seentee makiina boorsaan kiyya nagaya qaba horjoon tiyya nagaya qabdi habbata kana tamtu tanuma gabaabduun hattuun takkaana nanneen. Isinis gaafii tana bakka jirtanitti koomentiin deebisuu ni dandeessan. Mililikii fi Haile Sillaasee eenyurra bareeda? Harkarroo fi booyyee. Mililikii fi Haile Sillaasee eenyurra bareeda? Ani Abiyyumaa fi Millasiin beeka. Fi Mangistii. Akka suuraa isaanii agartetti. Akkaan suuraa isaanii harkatti suuraan isaanii fokkatti jara sana. Bareeda. Suuraan isaanii ni fokkatti. Mililikii fi Haile Sillaasee eenyutu irra bareeda? Isaan lamaanuu tokkuma booyyumaa fi harkarroodha. La ilaha illallah. Haile Sillaasee bareeda moo diimina isaan garre? Mangistuu fi Haileoo. Awwa maal taatee rafeessaa dura Haile Sillaasee irra jiru hundumaa uyi. Mililikii fi Haile Sillaasee. Mililik. Haile Sillaasee. Ama Haile Sillaasee. Haile Sillaasee irra bareeda. Bineensuma. Isaan lamiinuu bareeda. Isaan lachuun bareeda. Isaan lachuu anaaf hin bareedan. Haile Sillaaseedhaa fi Mililik eenyurra bareeda? Lachuu fokkotoota. Lachuu fokkotoota. Beeni wallahi lameenuu hin bareedan. Hin bareedan. Lameenuu hin bareedan afoo. Haile Sillaasee kana gaa waan beeynu. Footoo isaanii malee. Footoo irratti hoggaa ilaaltu. Mililikii fi Haile Sillaasee kamturra bareeda? Xiqqoo Haile Sillaasee kun xiqqoo wayyuma na fakkaata. Mililikii fi Haile Sillaasee hoo eenyurra bareeda? Uummata sana yoo diinii keessa nuyi fiddanii akka beeta mangistii keessa kaayasanitti malee agarreetis hin beeknu uummata sana nuti. Hundi warri seenaa badaa qabu hin bareedan. Mililik maali? Haile Sillaasee. Haile Sillaaseedha? Fuulaan mangistuu fi wanni karra fakkaata jarri lachuu waluma fakkaatanitti an salachuu tokko na fakkaata maaliif ta'eeta fuula osoo hin ta'in bareedinnu kuni hojii ati hojjattee na fakkaata saniif jarri lachuu haadhumaa fi ilmoodha na fakkaatti. Haile Sillaaseedha. Hedduu bareedan agarre. Eeqa. Mangistuu Hayilamaariyaam kamturra bareeda? Tokkuma jarri lachuutu iti. Waraabuu kaan bu'ee qeerransaa beeti walumarra hama malee waan walirra jiran hin jirtu. Oh my God. Haile Sillaasee. Mililik hedduu. Bakka maal jedhisiiba? Haile Sillaasee irra bareeda. Mililik fi Haile Sillaasee moo? Haile Sillaasee irra bareeda. Mililik gisee laalu waan maal booyira illee hin fakkaatu waan fakkaatu hin beeku waan booyira illee irra bareeda. Mililik fi Haile Sillaasee ani Hailumaan argee Mililik hin argine. Bareedaadha. Haileen bareedaadha. Haileen bareedaadha. Haile Sillaasee? Mangistuu fi Mililik hoo? Mangistuu fi Mililik eenyurra bareeda?
Menelik na fakata. Menelik na fakata. Haile Gabrasillaasi fi Mangistu Haile Maariyaam. Eenyurra bareeda? Haile Gabrasillaasi fi Mangistu Haile Maariyaam. Mangistu. Mangistu irra dheeraa. Alleerin injineer bareeda. Bareedinete. Mangistu. San kajachuun bari harree fi ilmoo isiin dhalte san akkam addaan fakkaatan takkuma gaangee fi odalee harree kame Mangistuu fi Hayilee. Mangistuu fi Hayilee immoo fardaa fi gaangee kamtu dha ni beeyta abbaan harree jechuudha ana akkasittiin fudhadhe garuu isaan lamaan kana addatti ilaalu. Yeroo san hin jiru hin beeku. Footoo isaanii yookaan suuraa isaanii akka agarteetti. Wallahi yaadarra kan nuun ulfaata gochi isaanii lameenuu hamaadha. Gochan jenne bifa isaanii eenyutu irra bareeda? Bifa isaanii wallahi rabbii beekan hin beekan. Nama du'eerra yaada kan nuun fadhu. Isaan lachuu fokkotoo. Hojii fokkotoo waan dalaganii jecha. Saniif waan tokkollee isaanii natti hin bareedu. Hanga ammaa nu hojii turuu keessaniif galatooma isiniin jenna. Nagaatti. Nuti biyya jaarra malee biyya hin diinuu isiniin jetti. Sumeeyyaa meeshaalee waliigalaa kan jaarmayaa manneen warreen manneenii fi gamoo jaaraa jirtanii fi kan yaada qabdanis dhiyeessa meeshaalee kan jaarmayaaf oolan gatii madaalawaadhaan kan dhiyeessu ta'uu yeroo isiniif ibsinu gammachuudhaan sibiilan gamoo ittiin jaaru simintoolee naashinaal mukkeen gosa gosaa kan jaaraminsaa dhimmoota barbaaddanii filattu jibsamii mismaaraa fi kanneen biroo nu bira bash sumeeyyaa meeshaalee waliigalaa kan jaarmayamanne dhaabbata mootummaatii fi kan miti mootummaadhaatiif tajaajila liqii qopheessinee jirra maal kana qofa idduma jirtanitti ajajaan meeshaalee barbaaddan isiniif dhiyeessina kottaatii nuqunnamaa isin keessummeessina teessoon ta'e Saabbiyaan gamoo Sayidoo DDC fuulleedhatti argamna sumeeyyaa meeshaalee waliigalaa kan jaarmaya manneenii kilinika Roobsa meeshaalee tajaajila guutuu yaalaa dhibee keessaa kan ta'e kabajamoo Dr. Khalid Ali ispeeshaalistiidhaa fi gargaaraa piroofeesaraatiin durfamaa narsoota ogeeyyii dandeettiidhaa fi muuxannoo addaa qaban kan dhaabbatu kilinika Roobsa meeshaalee ammayyaa qorannoo kalar doppilaa altiraasaawundi qorannoo ammayyaa iikookaardiyoogiraafii cirracha kalee keessaa osoo hin baqeessin ni baasa laaboraatooriidhaa fi baayooseenshin awutoomeetik keemistirii alaayizaa hormoon anaalaayizaa kutaalee ciisichaa qulqullina qabu keessatti tajaajila yaalaa isiniif ilaala maal kana qofa dawaalee isiniif ajaja osoo fagoo hin eenye faarmaasii Roobsan irraa isin yaada kaayyoon kee tajaajila qulqullina qabu hawaasaaf kennu kilinika Roobsan ogeessa dhibee mara teessoon ta'e magaalaa Dirree Dhawaadhaa Kooneel Baankii Awaash fuulleedha kilinika Roobsan